koomii afaan Oromoo Afran Kaza kadi hamtu kedi bana ban. Gaalisi nani naafe maaliif naaf maaltuuti inaafis gufuumaaf walitti ta'a ogummaa walii maaliif facuun ifamaa rakkoo teeknikaa mudatu yeroo dheeraaf walitti fufuudhaan karaa ETV Language tamsaasa afaan Oromoo yeroo mara Cimaatti halkan sa'a lamarraa eegalee akkasumas irra deebii guyyaa gaaf dilbataa ganama sa'a shanirraa eegalee kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u. Maali gara keenya Indalaga ijaan rukutuun gochuma waaqa Aristooteliin fudhatte waaqa ooluutu obbummaa isaatti dhufe kana waan lubbuu qabne lootu keenyan irra lootu waan fakkaattu kana lubbuu jeegaadha qulqulleessuudhaan dhabdeera. Siitiikoomiin afaan Oromoo Afran jedhu kan yeroo dhiyootti kan isin qaqqabsiisnu ta'uu keenya yeroo isiniif beeksisnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Biasa wan sukurat pabrik kamera minggir. Mali jata. Yoon alisaanti eboon qara lamaan hawwata. Diraamaa uummatni torbeen eegee daawwatu kana cina yoo dhaabbanne ispoonsaras taanee yoo waliin hojjennu tajaajila dhaabbata keenyaas yoo irratti beeksitan akkaatti uummata miliyoona 50 olii waliin wal barre jechuu miti nu waliin hojjechuun uummata miliyoona 50 ol waliin hojjechuu. kabajamtoota seera dubbii nagaan xumureerra haanti gara mana galmee